Tole, akkam jirtu barattoonni kan keenya yuunivarsiitii adda addaatti argamtanii yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiru jechuu kooti. Nageenyi kan koo biyya isin jirtan bakka isin jirtanitti yuunivarsiitii isin jirtanitti isin qaqqabuun isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu kanaan dura koorsii fireeshmaaniidhaaf kennamu kan koomin koorsii jechuudha. Mooraal and siivik kan jedhu paartiidhaan qoodee barsiisee asirratti viidiyoo isaa isiniif fe'aan ture. Namoonni baay'eenis irraa fayyadamaa akka isin jirtan argeera. Koomentiin jajjabeessu baay'eenis akka inni naa dhufe argeera. Kanaafin har'a immoo chaapter 4 paartii shanaffaa qabadhee isinii yaadde. So isa dura garuu wanti isin yaadachiisu please YouTube chaanaalii kana subscribe share like gochuu hin dagatina. Please subscribe gochuudhaan na jajjabeessa. Like gochuudhaan mallattoo like tuquudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan na bira dhaabbadhaa na jajjabeessa. Mooraalii naaf ta'an isiniin jedha. Tole, kallattumaan gara koorsii yookaan immoo gara barnoota isa guyyaa irraatti dabarru. The today's lesson is about the role of state. The role of state. When we say state, state is a collection of different institutions that are publicly recognized and consists 4 elements that of defined territory, permanent population, effective government, and sovereignty. Guyyaa irratti mata dureen irraa the role of state jedha. State'n roolii akkamii akka inni qabudha. State'n si yaadachiisuudhaaf jecha akka itti baranne set of institutions jedha. Dhaabbilee adda addaa kan of keessatti qabu, kan of keessatti haammatu ta'ee elementoota 4 irraa kan ijaarame jechuudha. Elementoonni 4 maal jechuudha? Fakkeenyaaf defined territory, population, government and sovereignty kan jedhu kana arfan isaanii irraa kan hundeeffamedha state'n. State'n elementoota 4 qaba inni defined territory. Lafa mataasaa kan daanga'e territory mataasaa qaba. Territory'n sun immoo land, water and air space of keessaa qaba. Permanent population ummata dhaabbataadhaan state sana keessa jiraatu kan of keessaa qabu. Effective government or functional government mootummaa hojiirra jiru yookaan immoo hojjetaa jiru kan qabu effective kan ta'e jechuudha. Fi sovereignty yookaan immoo birmadummaa mataa isaa kan qabudha jechuudha state'n. Regarding this is enough to remind you what is state. Regarding the today's lesson, still today there is profound disagreement about the exact role of a state and about the proper balance between the state and civil society among the scholars. There is no common agreement or there is no universally recognized role of state. The scholars are not agreed on the list or the role of state, and they did not agree. They are on debate regarding the proper balance that exists between state and civil society. Role of state irratti state'n gahee maalii qaba kan jedhu irratti still now there is disagreement about among the scholars. Scholars warri jennu warri waa'ee state qoratanii amma ammaatti walii irratti hin galle jechuudha. Role of state'n kana jedhanii state'n gaheen isaa kana jedhanii wanta kaa'an hin qaban jechuudha. Listi godhanii 1 2 3 jedhanii waan barreessanii kaawwan hin qaban jechuudha. Amma iyyuu irratti walii hin galle jechuudha. Scholars warri jennu kun namoonni waa'ee state qoratan gaheen state kana jedhanii waan barreessanii irratti walii galanii kaa'an hin qaban jechuudha. Still it is debatable. Waan wal falmisiisuudha jechuudha hanga ammaatti. Isa duwwaa miti. The proper balance between the state and the civil society. Civil society yookaan immoo hawaasni siyaasa irraa adda ta'ee jiraatuu fi qaama mootummaa kan hin taane jechuudha. Fi state'n relationship akkamii qabu? Balansiin walitti dhufeenya
isteetiidhaa fi siivil soosaayitii gidduu jiru maal ta'uu qaba isa jedhu irratti waliigalteen irra ga'ame hin jiru jechuudha. The other topic is that of forms of state. In the world, there are 6 forms of state: minimal state, developmental state, social democratic state, collectivized state, totalitarian state, and religious state. Forms of state. Statein kun immoo bifa meeqa qaba yookaan immoo bifa akkamiitiin beekama? Gosaawwan state meeqa jira? Kaataagoriin isaa jechuudha. Forms of state jechuudha. Minimal state, developmental state, social democratic state, collectivized state, totalitarian state fi religious state. State gosa yookaan immoo statein formii 6 qaba jechuudha. There are 6 forms of state in the world. Biyyi fedhe, statein fedhe kan fedhe keessaa fayyadamaa jechuudha jaansaa keessaa. Let's discuss those forms of state one by one. Mee isaan kana forms of state kana tokkoon isaanii walii wajjin ilaallaa jechuudha. The first one is minimal state. The minimal state is the ideal of classical liberals whose aim is to ensure that individuals enjoy the widest possible realm of freedom. As of minimal state, the main focus is given for individuals' enjoyment of freedom and liberty than collective rights and freedom of the society. And it is emanated from the ideal of classical liberals or classical liberal democracy. Minimal state ni jalqaba. Minimal state kuni jalqaba isaa kan inni irraa maddee yaadi isaa jechuudha. Classical liberals yookaan immoo liberalizimii ta'ee classical warra jedhaman liberal democracy ta'ee kan free market economy yookaan immoo gabaa bilisaa deeggaru jechuudha. Akkas ta'ee gosa democracy classical liberal democracy irraa kan maddeedha yaadi isaa. Sana keessatti maal jedha? Individuals enjoy the widest possible realm of freedom jedha. Namoonni dhuunfaa state keessa jiraatanu dhibbatti yookaan immoo irra jireessatti freedomii enjoy gochuu qabu yookaan immoo freedomiin isaanii eegamuu qaba. Bilisummaan nama dhuunfaa eegamuu qabaadha. Fakkeenyaaf amma rights gaafa jennu mirgi waloo jira, mirgi dhuunfaa jira. Collective and individual right kan jennu jechuudha. Minimal state keessatti mootummaan yookaan statein kan inni irratti xiyyeeffatu individuals respecting of individuals right and freedom than collective right and freedom. Kabajamuu mirga nama dhuunfaa mirga walootu hin taane mirga nama dhuunfaa fi bilisummaa nama waloo warra walootu hin taane bilisummaa nama dhuunfaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Namni dhuunfaan state keessa jiraatu tokkoon isaa mirgi isaa kabajamuu bilisummaan isaa eegamuu qaba kan jedhu malee mirga waliin yookaan garee miti jechuudha. This view is rooted in the social contract theory. This is directly originated or accepted from the idea of social contract theory. Kun eessaa kan maddeedha yaadi kuni social contract theory of regarding the origin of state. Statein akkamitti emerged ta'e, how state was emerged, how state was developed. Waan jedhu irratti theory 8tu jiru. Kan asirratti hin tarreeffamne jechuudha. Kanneen akka divine theory, force theory, natural theory, patriarchal theory, instinctive theory, Marxist theory, force theory, warra jedhaman theory adda addaa theory 8tu jira. Sana theory of state jettanii dubbisuu dandeessu. Isa keessaatii social contract theory isa tokkodha. So as of social contract theory, the state is merely a protective body, gives protection for respecting of individuals' right and freedom, and it provides a framework of peace and social order for the citizens. Gain state maalodha akka social contract theory kanatti minimal state jalatti protective body dha yookaan immoo qaama eegumsa uummataaf godhu jechuudha. Mirgi namootaa akka hin dhiibamne, mirgi dhuunfaa akka hin dhiibamne, bilisummaan nama dhuunfaa akka hin dhiibamnee fi
peace and social order ni akka jiraatu. Akka hawaasaatti immoo lammiileen biyya tokko keessa jiraatan nageenya akka qabaatanii fi social order yookaan immoo jireenya hawaasummaa isaanii tartiiba barbaachisu eeggatee akka inni deebi'u akka inni gaa'id ta'u gochuudha jechuudha. Protekshinii kennachuudha hawaasaaf yookaan immoo eegumsa kennachuudha. Kanas akkam godhe poolisii ramaduudhaan nama mirgisaa cabee mana murtiitti dhiyeessuudhaan koort instituushinii dhiyeessuudhaan jechuudha yookaan immoo hundeessuudhaan poolis foorsii bobbaasuudhaan ummataaf eegumsa godhachuudha protective jechuudha yookaan eegumsa nageenya ummataa yookaan namoota dhuunfaa yookaan lammiilee biyya sana keessa jiraatan irratti xiyyeeffata jechuudha. The historical example of minimal states are UK or United Kingdom and United States of America during early industrialization of the 19th century. Minimal state kan warri turanii kanaan dura fakkeenyaaf reefuu bara babal'inni industirii jaarraa 19ffaa jalqabbii keessa industirii jalqabe industrializationii yeroo jalqabe sana keessa minimal state warri turanii United Kingdom dhaa fi United States of America dha jechuudha. Fakkeenya kanaaf kan ta'u. The next one is developmental state. Forms of state in lamafani developmental state. Developmental state is the state that intervene in economic life of the society with the specific purpose of promoting industrial growth and economic development. That is what this is what to mean that there is state intervention in the economic life of the society, and such intervention is for the specific purpose of promoting industrial growth and economic development within the society. Developmental state kana keessatti economic intervention jechuudha yookaan immoo stateini economy uummataa keessa gidduu galachuudha yookaan immoo control godhachuudha. Dhibbaa dhibbatti tun taane gidduu galachuudha. Xaalqaa gabbinatti jedhamu jechuudha akka Amaariffaan. በኢኮኖሚ በማህበረሰቡ ኢኮኖሚ ላይ ጣልቃ ገብነት የመንግስት ወይ ደግሞ የስቴት ጣልቃ ገብነት ሰጀደም ኢንተርቪን ጎዳ ዲባ ዲባት ኮንትሮል ጎዳ ቱን ታኔ ኢንተርቪን ጎዳ ወካኔ ሞ ግዱ ሴነቹ ሱኒስ ማሊፍ ካዮንሳ ዋንት ሞቱማን ኢኮኖሚ ሐዋሳ ከሰ ገሌ ሲያ ቶክ ቶክ አርከሳ ከሰ ገልፈቴቱ አቱ ኢንዱስትሪያል ግሮዚ ፊዱራ በቹ ቶ ኢንክሪዝ ዘ ነምበር ኦፍ ኢንዱስትሪ ኢን ዘ ስቴት ስቴት ዘነ ከሰቲ industry na kan dibabalatu akan dilakobsa baayatu gochuudhaaf jechuudha. And to realize economic development or to bring economic development fi state suni economy dhaan akka isheen guddattuuf jechuudha. Fakkeenyaaf bara mootummaan yaadig gara kufaatii isaa jala naannoo bara 2000 fi akka lakkoofsa Habashaatti bara 2000 fi 6 7 8 9 kana Ethiopian developmental state ta'uu qabdi kan jedhu yaadig mootummaan yaadigi nu hojjettoota mootummaatiif leenjii nuu kennaa ture. Sana jechuun baruma sana keessa yaadattu yoo ta'e har'a industrial parkiin nuyi hawaasaatti arginu, Dirree Dawaatti arginu, Baahir Daaritti arginu, industrial parkiin nuyi Maqaleetti arginu, Finfinneetti arginu, Adaamaatti arginu bara sana babal'ate jechuudha. Ethiopian developmental state ideology kanaan gaggeeffamuu qabdi kan jedhu gatii mootummaan gara Itoophiyaatti yaada kana fudhachaa tureef jechuudha. The economic intervention of the state is for an attempt to construct a partnership between the state and the major economic interests or between the state and the public or the society. Economic intervention in Gamali fi mootummaadhaa fi state gidduutti stateidhaa fi uummata gidduutti walitti dhufeenyi gaariin akka inni jiraatu gochuudhaaf mootummaan economic intervention yookaan immoo economy society yookaan hawaasa sanaa keessa harkasaa galfataa jechuudha. Darbee fakkeenyaaf amma yoo ilaaltu ta'e yeruma sanaa jalqabee biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan karaa gandaatiin maal godha ganda fayyadamee qabalee jechuudha. Zayitii dhiyeessa uummataaf. Sukkaara dhiyeessa uummataaf. Daldaaltota irraa bituurra uummanni achirraa gatii gadaanaadhaan bitata jechuudha. Economic intervention nuyi jennu developmental state keessatti akkasii jechuudha. Har'as kana gochaa jira mootummaan.
Ummanni daldala irraa zayitii gatii guddaadhaan bitatu gatii irraa gadaanaa gatii fooyya'aadhaan gadi bu'aadhaan zayitii mootummaan dhiyeesse bitataa jechuudha. Economic intervention isa kana jechuudha. Inni developmental state keessa jiru. The classic or the best example of developmental state is Japan. Japan is known by following the ideology of developmental state in the world. Addunyaa kana keessatti Japan developmental state ideology kana biyya hordoftuudha arras kanumaan beekamte jechuudha. For example, during the Meiji period, that of 1868 up to 1912, the Japanese state forged or faked a close relationship with the Zubutsu or the great family-run business empires that dominated the Japanese economy up until the Second World War. Fakkeenyaaf Jaapaniin maal goote duraanii Zubutsu family warra jedhamtu jira Jaapaniin keessa. Akkuma nu Oromoo family, Amara, Tigree jennu jechuudha family yookaan immoo Zubutsu saba jedhamutu jira. Warri Zubutsuun suni ummata Jaapanii walii galaatu hin taane family dha yookaan gartuu biizinesiidha. Great family run business. Gartuu wal qindeessee biizinesii Jaapanii control godhe harka keessa galfatee jechuudha. Akkuma daldaltoota bara kana Itoophiyaa keessaa nu rakkisaa jiranii kana. So, mootummaan Jaappaan maal godhe gaafa developmental state jalqabu. Warra Zubutsu family yookaan immoo economy Jaapanii control godhan kana diigee jechuudha. Hin diige. Maaliifi economiin biyyattii family tokko yookaan immoo gartuun wal ijaaree jiru tokko qofaan dominate ta'uu qabu qabatamuu qabu jedhee diigee jechuudha. Suni hanga bara 1944 waraanni addunyaa lammaffaan xumuramutti faamiliin kun Jaappaanii keessatti ikoonomii Jaappaanii kontirool godhanii turan warra to'atanii turanii jechuudha. Kana diige mootummaan bara sana jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa booddee mootummaan Jaappaan kana diigeetu developmental state hordofuu jalqabe. Developmental statein immoo mootummaan ikoonomii biyyaa keessa interviin godha yookaan keessa galaa jechuudha yookaan kontirool godha jechuudha. Darbee harkasaa keessa galfatee kontirool godha jechuudha. Karuma sila siniin jedheen zayitii dhiyeessuudhaan sukkaara dhiyeessuudhaan gatii gadaanaadhaan jechuudha uummataaf. Iddoo barbaachisettis immoo gatii meeshaaleetti ofii isaatii tilmaama baasuudhaan meeshaa kana ammanatti gurgurta jedhee tilmaama baasuudhaan jechuudha. The third form of state is that of social democratic or welfare state. The social democratic state intervene in economy of the society with a view to bring a broader social restructuring, usually in accordance with the principles such as fairness, equality, and social justice. This means there is state intervene in economy for fair distribution of resources among the society. And the social democratic state biyya hordoftu keessatti economic intervening in jira yookaan immoo statein economy biyyaa keessa intervene godha yookaan immoo harka galfataa jechuudha hin to'ata jechuudha darbee. Sunis maaliif social restructuring jireenya hawaasummaa irra deebi'ee lafaa ijaaruudhaaf lafaa hundeessuudhaaf jechuudha. Lammata immoo for the realization of fair distribution of resources among the society. Fair distribution of resources jiraachuu qabu yookaan immoo Amaariffaan fitaawwii yaabti kififfilsa jedhamu jechuudha. Uummata hawaasa gidduutti yookaan society gidduutti resource biyyattiin qabdu bifa haqa qabeessa ta'een qooddachuu qaba hawaasni jiru suni resource yookaan qabeenya biyyattiin qabdu bifa fair ta'een bifa haqa qabeessa ta'een walqixxee ta'een qooddachuu qaba isa jedhee fairness haqa qabummaa equality walqixxummaadhaa fi social justice yookaan immoo haqa hawaasaa mirkaneessuudhaaf kana godhachuudha. The other one is collective state. Regarding collective state,
we will discuss about collective states on the next class. As is enough for today's, as is enough for today. Nuga harrafi galatoma chaanaalii kana ammallee hiriyoota keessan biraan naagaa hordofaa irraa baradhaa. Amma ammaatti waan na wajjin turtanii fi galatoomaan isiniin jedha. Har'a yoo xiqqaate addaddummaan minimaal isteetii, addaddummaan diviloopimental isteetii fi sooshaal dimokiraatik isteetii maal akka ta'e hubattanitti ture yaada gabaabumatti. Galatoomaa yeroo gaarii naa qabaadhaa. YouTube chaanaalii kana ammallee warri subscribe hin goone subscribe godhaa, warri share hin goone share godhaa. Thank you.